namni viidiyoo tana laalaa jirtu bilbila kan kee keessa seenitii seetingii lakkoofsi kun meeqarra akka ga'e laali. Maal akka fayyaduu fi maal akka miidhu waliin laallu ta'a. Amma silkii teenya jala seennee haa ilaallu. Okay guys, silkii teenya seetingii jala deemna. Seetingii jala seennee about hajjaa kana jala dayna status information hajjaa kana irratti dhoonna. Uptime hajjaa kana uptiming kiyyaa nama 37 sa'a 37f osoo hin dhaamin dalagee jira jechuudha. Keessan amma fakkeenyaaf silkiin keessan 100 fi wayii 200 haga 300 ta'uu danda'a. Garuu wanni godhuu qabdan silkiin teessan sa'aan ishiin hojjettee jirtu sa'a 200 ol dabre taanan silkiin teessan ni harkifattii, dadhabina eegaltii, akka ati barbaaddetti saffisaan dalaguu dadhabdi jechuudha. Kanaafuu silkiin teessan walumaa galatti silkiin teessan rabbii rahmata naa godhii na dhaamsi daqiiqaa takkaaf illee taatu boqonnaa naa kenni isiniin jechaa jirti jechuudha. Silkii teessan dirqama dhaamsitanii deebisuu qabdanii achi booda silkiin teessan akkuma gaafa duraanii sanitti sirritti isinii dalaydii jechuudha. Viidiyooleen akkanaa biraa salphatti akka isin dhaqqabaniif waan kana itti dadhabneef inni waan ta'eef subscribe chaanala keenya Aslii Teknoo jala seentanii subscribe nu gochuudhaan follow like